Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo Ameen. Jaallatamtoota maatii Waaqayyoo torbii du'aa ka'umsaa guyyaa jimaataa kanaan Waaqayyoon hunduma keessan baga ittiin isin ga'e, baga ittiin nu ga'e. Guyyaan jimaataa kun immoo mana kiristiyaanaa jedhamteetii waamamti. Qulqulluun Phaawulosii waa'ee mana kiristiyaanaatiif waa'ee Kiristoos akkana jedheetu dubbata. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Efesoonii boqonnaa 5 lakkoofsa 25 kaaseen isiniif dubbisa akkana jedha. Kiristoos akkuma mana kiristiyaanaa jaallatee mana kiristiyaanaafis dabarsee of kennee akkasuma abbaan manaas haadha manaasaa haa jaallatu jedha. Kiristoosiif mana kiristiyaanaa abbaa manaa fi haadha manaatti fakkeessaa jechuudha. Kiristoos mana kiristiyaanaa akkuma jaallatee mana kiristiyaanaafis dabarsee akkuma of kennee abbaan manaas haadha manaasaatti haa jaallatu erga jedhee booddee mana kiristiyaanaa Waaqayyoon biratti fudhatamtu akka taatutti Kiristoos karaa dubbii isaatii bishaan inni quudhaan ishee qulqulleessee jedha. Manni kiristiyaanaa Waaqayyoon biratti fudhatamtu akka taatuu fi Waaqayyoo biratti gaafa jedhu abbaasaa biratti mataasaa isa biratti akkuma kanallee Hafuura Qulqulluu biratti fudhatamtu akka taatuuf dubbii isaatiin bishaan inni qee ishee qulqulleessee jedha. Manni kiristiyaanaa xurii fi dirmammuun wanti kana fakkaatus utuu irratti hin argamin fudhatamtuu mudaa hin qabne godhee ulfinaan of dura ishee dhaabuuf jira jedha. Manni kiristiyaanaa guyyaa jimaataa qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf fannifamee wangeelaa Yohaannis boqonnaa 19 lakkoofsa 34 gubbaarratti cinaafa waraanamuu bishaaniniif dhiigni yeroo keessaa dhangala'u sana manni kiristiyaanaa akka dhalatte yookaan immoo dhaloota mana kiristiyaanaa jedhameetu waamama guyyaan jimaataa jechuudha. Maaliif qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosii mana kiristiyaanaa yookaan mana qulqullummaa qulqulleessee ofiisaa dura abbaasaa dura Hafuura Qulqulluu dura akka isheen dhaabbattu dubbii isaatiin dhiqee ishee qulqulleessee jedha. Kanaaf qulqulluun Phaawulosii waa'ee mana kiristiyaanaa dhiiga isaatiin bituu isaa irra deddeebi'ee dubbataa jechuudha. Keessumaa hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 gubbaarrattis akkana jedheeti dubbata. Of eeggadhaa karra hoolota Waaqayyoo warra Hafuurri Qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa. Mana kiristiyaanaa isa Waaqayyoo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan isa godhate eegaayii jedha. Tokkicha ilma isaatiin dhiiga tokkicha ilma isaatiin kan bitee yookaan kan qulqulleesse yookaan mudaa malee kan dhaabe eegaayii jedha. Qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosii guyyaa jimaataa kanaa mana qulqullummaasaa akka qulqulleesse yookiin immoo manni qulqullummaa kuni cinaacha Kiristoos keessaa akka dhalatte yookaan cinaacha Kiristoos keessaa akka baate kitaaba qulqulluu keessattis barreeffameeti jira jechuudha. Kanaaf egaa maal jedhe qulqulluun Phaawulosii manni kiristiyaanaa kun dhiiga Kiristoosiin bitamtee jedhe. Dhiiga Kiristoosiin qulqullooftee jedhe. Dhiiga Kiristoosiin waan qulqullooftee fi mana kiristiyaanaa kana irratti hoolota Waaqayyoo akka eegdaniif kan muudamtan isinii tokkoffaa mataa keessaniif illee of eeggadhaa jedha. Mataa keessaniif of eeggadhaa gaafa jedhu shakkiidhaan akka hin qabamneef ganiinsaan akka hin qabamneef waa'ee mataa keessanii of eeggadhaa jedha. Maaliif tikseen rukutaa hoolonni hin tamsa'u jedhamee akkuma barreeffamee tiksee warri ta'an kun abboonni tiksee ta'an kuni si'a tokko shakkiidhaan yookaan mamiidhaan rukutamu yoo ta'ani isaan jala kan jiran hoolonni hin bittinnaa'u jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa waa'ee hoolota mana kiristiyaanaatiif yookiin immoo hoolota Waaqayyoo kanaaf of eeggadhaa isinillee gaafa jedhu shakkiirraa of eeggadhaa isin ilaalanii namoonni baduu danda'u. Isin ilaalanii namoonni miidhamuu danda'u waan ta'eef mana kiristiyaanaa kanaaf akka eegdaniif kan muudamtan isin abboonni yookaan phaaphaasonni of eeggadhaa jedhetu qulqulluun Phaawulosii hojii duukaa bootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti dubbataa jechuudha. Mataa keessaniifis of eeggadhaa hoolotaafis of eeggadhaa jedhetu dubbataa jechuudha. Kanaaf guyyaa jimaataan kuni manni kiristiyaanaa guyyaatti dhalatte jedhameetu yookaan immoo dhaloota mana kiristiyaanaa jedhameetu waamamaa jechuudha. Baay'ee kan nama ajaa'ibu dhaloota mana kiristiyaanaa jedhameetu waamamaa jechuudha. Kiristoos mana kiristiyaanaa hedduu jaallata. Yaadattuu wangeela Maatewos boqonnaa
digdamii tokko, wangeela Luqaas boqonnaa 19, wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 13, qulqulluu Maariqoosis kan barreesse wangeela isaa keessatti jechuudha. Mana kiristaanaa yookiin mana qulqullummaatti gaafa ol galu manni abbaa koo mana kadhannaati, hundumaafuu mana kadhannaati, isin garuu ol qahattuu gootanii jedhee kan inni dubbataa ture. Waa'ee mana isaa kanaaf inaaffuu kan mul'isudha jechuudha. Qulqulluun Daawitis faaruu isaa keessatti maal jedhee mana keetiif inaaffuun na gubee jedhe. Inaaffaanaan mana keetiif inaaffuu na gubee jedhe. Kanaaf iyyuu guyyaa jimaataa kana gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mana qulqullummaa isaa kana dhiiga isaatiin kan inni bite, dhiiga isaatiin kan inni qulqulleesse. Akkuma kanallee mudaa kan hin qabne godhee of dura abbaasaa dura Hafuura Qulqulluu dura akka inni dhaabe kan itti beeknuuf, kan itti hubannuu fi kan itti yaadannuudha jechuudha. Manni kiristaanaa harka Kiristoos jala of haa galchitu jedha qulqulluun Phaawulos. Manni kiristaanaa harka Kiristoos jala of haa galchitu jedha. Itti dabaluudhaan Qolaasaayis boqonnaa 1 lakkoofsa 18 gubbaarratti inni mataa mana kiristaanaa isa dhaqna isaa jedhamee waamameeti jedha. Kiristoos mataa mana kiristaanaa isa dhaqna isaa yookiin qaama isaa jedhamee waamameeti jedha. Inni jalqaba waan hundumaati, waan hundumaatti isa dura akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'ee jedha. Mataa mana kiristaanaati, dhaqna manni kiristaanaa immoo dhaqna isaati, qaama isaati. Manni kiristaanaa immoo jalqaba waan hundumaati. Addunyaa kana dura jireenyi isa malee hin jiru, jalqaba waan hundumaati inni jedhee waama. Waan hundumaatti isa dura akka ta'uuf inni warra du'an keessaa dura ka'ee jira. Wanti hundumtuu isaan akka ta'uuf inni warra du'an keessaa jalqaba ka'ee yookiin immoo dura ka'ee jira. Kanaaf guyyaa jimaataa kana immoo abboonni keenya mana kiristaanaa jedhanii kan isaan waamanii fi tokkoffaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos mana kiristaanaa kana dhiiga isaatiin akka qulqulleesse, dubbii isaatiin akka qulqulleesse yookiin jecha isaatiin akka qulqulleesse, dhiqannaa bishaaniitiin akka ishee dhiqe, mudaa malee akka Waaqayyoon dura dhaabbattu kan taasise, ofiisaa dura akka dhaabbattu kan taasise, Hafuura Qulqulluu dura kan dhaabbattu kan taasise gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos waa'ee mana qulqullummaa isaatiif dhimmu isaa kan itti yaadannu, kan itti beeknuudha jechuudha. Egaa manni kiristaanaa hundumaaf kan taatudha. Qooqa hin filtuu, aadaa hin filtuu, bifa hin filtuu, hundumaaf kan taatudha manni kiristaanaa jechuudha. Nuti warra manni kiristaanaa waan nurraa barbaachistu keessa ishee dhaabbannee raawwachaa jirra, eegaa jirra. Hoolota Waaqayyoo mana kiristaanaa keessatti eegaa jirra moo tamsaasaa jirra? Hoolota Waaqayyoo akka isaan badan gochaa jirra moo akka isaan mana Waaqayyoo kana keessatti babal'atan yookaan immoo akka isaan mana Waaqayyoo kana keessatti baay'atan gochaa jirra? Isa kana egaa tajaajiltoota mana kiristaanaa fi namoota tokko tokkoof yoo dhiise gaariidha jechuun barbaada. Kanaaf guyyaan jimaataa immoo mana kiristaanaa jedhameetu waamamaa jechuudha. Kunis qorichi keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dhiiga isaa qulqulluudhaan mana kiristaanaa kana qulqulleessuusaa, mana kiristaanaa isaa kana kan bite yookaan immoo birmaduu kan ishee baase ta'uusaa kan itti yaadannuudha jechuudha. Nus mana kiristaanaadha mitiire. Qulqulluun Phaawulos akkana jedheetu dubbata. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan. Ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Qorontos isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaarratti isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan, Hafuurri Waaqayyoo isin keessa akka buufate akka jiru hin beektaniire jedha. Mana qulqullummaa gaafa jennu kan gamoo irraa ijaarame sana qofa osoo hin taane hundi keenyallee mana qulqullummaa akka taane. Ejji of keessaa baasu, machi of keessaa baasu, jibba of keessaa baasu, soba of keessaa baasu, hanna of keessaa baasu, wanta biyya lafaa kana keessa jiru hundumaa of keessaa baasuun akka nurra jiru. Waaqayyo dhiiga isaatiin akka nu bite. Mana qulqullummaa gaafa jennu gamoodhaan kan ijaarame qofa osoo hin taane nullee harka Waaqayyootiin kan ijaaramne gamoo Sillaaseeti jechuudha nuti. Mana Sillaaseeti jechuudha. Kanaaf mana qulqullummaa dhiiga isaatiin bite gaafa jennu tokkos dhiiga isaatiin nu bituusaa kan yaadannu, nullee mana isaa ta'uu kan yaadannudha jechuudha. Kan barannee Waaqayyo laphee keenyatti nuuf haa barreessu.